Oromoodhaa walii galatti dhibbatti guuranii mana hidhaatti naqanii Oromoo dirree filmaataa yookiin immoo tapha siyaasaa keessaa baasanii walii isaanii wal waamanii biltsiginnaan obbolaa isaa lamaan Abinii fi Izeemaa waammatee diggisii filmaata yookiin immoo mircaa jedhamu sana waliin qircatanii kan itti aangoo qabatanidha jechuudha paarlaamaan sun. Warri paarlaamaa sana keessa jiru warra bifa kanaan wal waamee achi dhaqee warra Oromoo irraa diinummaa guddaa qabu ilmaan Oromoo mana hidhaatiif kennee ofii isaaniitii dirree bal'ifatee taphataa jirudha jechuudha. Jara kanatu immoo warra kana shuumaa jedhame boo diraamaa yoo taphatan akkasi. የኮሚሽነሮች ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም ከንጀሩት ድርብና ለመንግስት ከፍተኛ ተሿሚዎች በተፈቀደው ደሞዝ እና ጥቅማ ጥቅም አግባብ ይፈጸማል። አኩማ አንገወተ ሞቱማ ብሮቲ ጀርኩንስ ሚንዳን ሳኒቲ ፊ ደንታሌን አደዳዳ ጉተማፍ ዋነከ ኮንኮላታ ዋነከ ፊውል ዮኪን ቦባአዳፍ ዋን በርባቺሱ ባሲ በርባቺሱ ማነጅሬኛ ድርጎ ጉያ ዋን ደዳ ከነቹ ከነ ሁንደ ኤኙ ጉታፊ ሞቱማቸ ሚንዴፈቴ ዋንተ ሞቱማቱ ጅሬኛ ሳኒ ሁንደ አርካ ቀባ አርካ ዲባዲበቲ ኤኙ ሆጀተ ጀልኩ ነቹዳ ፓርቲ አንጎረ ጅሩ ሆጀቶቹ that means ብልጽግናዳ ሆጀቱ ብልጽግናዳን ፍለመን ብልጽግናዳን ሙደመን ብልጽግናዳን ጅራቱ ሶምበ ብልጽግናቲን አርገኑ ጀቹ ani kana ofii kan kooti tolcheni maa jira jibbaafan kana dubbataa jiraan ololaaf propaagandaadhaafan waan hin jirre tolchee dubbataa jiraan miti ragaa ofii isaanii kun dokumentii isaanii irraatiin dubbataadha teknikaalii amma naan mijoofne malee ragaa sana guutuutti sin agarsiisaa dubbachuu hin danda'a meebii feesbuuk irratti nama maxxansaa arguu dandeessu jechuudha promise kanaaf dubbichi akkasi jira keenya kana deemaa jira ittaansee waan jiru laalla. Egaa kun erga kana ta'e umriin komishinii kana waggaa 2 jedha. Waggaa 2 erga turee booda immoo dheereffamuu danda'a jedha. Kun waanuma beekamu akka dheereffatamu shakkiin hin jiru. Hin himatamanu qaamni wayii himata irratti dhiyeesse immunity qabani waan ta'eef immunitiin sun dura irraa ka'uu qaba. Mirga hin himatamnummaa yookiin immoo mirga nama hin himatamne tokko qabaachuu isaaniitiin mamaaraa sana erga irraa mulqanii booda akkuma miseensota paarlaamaati jechuudha gabaabaadhumatti. Qabxiisa cimaa kan biraatti immoo darbina jechuudha waanuma dokumentii kanaan wal qabatu biraa jechuukooti. Sunis maaltu mari'atamaa maaltu dhiifamaa isa jedhu. Amma gajarri kun qaama eenyu akka ta'an barree mitiire ittaansinee immoo maal laallaa maal mari'achuuf nuu dhufaa jira jarri kunii kan jedhu laallachuu. Itoophiyaan insider dhimma kanarratti qorannoo godhee yookiin qaamota adda addaa irraa qorannoo geggeesseen waan gabaase qaba jechuudha. Kunis guyyaa 2 dura paarlaamaa irratti dhiyaatee dubbiin kun irraa dubbatamee ture. Waa'een komishinii kanaa jechuudha. Maal dubbataa maal dhiisa kan jedhu irratti kaayyoon isaa maali kan jedhu irratti jechuudha. Kunis ajandaan irratti dubbatamu maal faadhaa gaaffiin jedhu ka'ee jennaan deebiin kenname maal inni ajandaan irratti dubbatamu qabatamatti amma kanaa sana jedhamee hin kaa'amne garuu qaama komishinii kanaatiin kan murtaa'u ta'a jedhameeti duudaadhaan irra darbame jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo biyyattiidhaa yookiin immoo haala biyyi keessa jirtu rakkoo keessa wantoota hin galchine qofa irratti xiyyeeffatamaa waan jedhu qaba jechuudha. Kun ajandaan nuti yeroo ammaa barbaadaa jirru biyya sana keessatti ajandaa jajjabaadha. Dubbii Itoophiyaa wajjin jiraachuu yookiin dhiisuu wajjiniin hamma waan wal qabatu qaba. Akka Oromootti gaaffiin nuti impaayera sanarraa qabnu baay'ee gadi fagoodha. Takkaa ka'ee mareef dhiyaatee hin beeku. Amma komishiniin kun yoo dhugumatti maree biyyoolessaa kan jedhamu geggeessuuf kan ka'ee fi walabummaa kan qabaatu ta'e dubbii jabduu belbeltuu sensitiif taate Oromoonni fi saboonni akka Oromoo biroo kaasaa jiran sanaaf deebii quubsa kennuutu irraa eegama ture.
garuu kanaaf hin ta'u. Maaliif jennaan akkuma reefuu jenne warra waggaa 5 itti aanuuf filamnee aangoo qabanneerra jedhuun muudame waan ta'eef aangoo sana achirratti jira eeguudhaaf deema malee gaafii faallaa aangoo sanaaf tireet ta'uu danda'u yookiin yaaddoo ta'uu danda'u kan keessumsiisu hin taane mitis jechuudha. ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው እጅግ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ያሉ ቢሆንም ጀዳ ፈከኛፍ ገባሳ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ገባሳ ከሰቲ ዴቢ ከነሜ ገባ ኮት ጎዴቹዳ ገባሳን ኩኒ ቀመሞቱ ማራ ዴቢ ከነሜ ለቹ ረኮን ደዳ እረት ዱበተሙ ቀቡ ብየቲ ከሰ ባይኤን ጅራተን ኢሌ ጀዳ ጀረከነ ሁንደ ዱበቹን ብየቲ ገረ በላብራት ጌሰ ዋንተኤፍ እነዚህን ሁሉ ጉዳዮች አሳታፊ በሆነ የምክክር ሂደት ለመዳሰስ ቢሞከር መቋጫና ብዙም ፍሬ የሌለው እጅግ የደረለም እጅግ የተንዛዛ ሂደት ውስጥ የመግባት አደጋ እንዳለው ስላለው ላሊጋላለም ረኮን ብልብልቱ ሂንካቶቹ አስከሰት ቤካ ረኮን ብየሰነ ዮኪን ጅራቺሱ ዮኪን ጠበምሲሱ ከኤ መሪ እራ አርገቹ ፍንጂሩ ጀቹ diddibaadha irra dibaadha jechuudha. Keessi isaa bukoodha. Akkuma walli isaanii jedhe sana jechuudha. Kanaaf waan irra dibaaf keessi isaa bukoo ta'e tokkoon biyya kana jiraachisuu barbaadu. Gaaffii uummataa ukkaamsuu barbaadu jechuudha. Bifa kanatti deemaa jiran. So kun egaa kana qofa immoo isinitti hin fakkaatin. warri achirratti dhiyaate gaafii gaafates warruma qaama nafxanyaati. Isaantu waan kana isaanuu shakkiin isaan qaban maal inni xiqqoodhuma tokkollee qunxuraadhumaan warra kaan nutti fiduu laata warra federaalizimii barbaadu warra akka Oromoo fa'aa qabsoo Oromoo yookiin immoo mooraa qabsoo Oromoo gaaffii achii ka'u sana asitti nutti fiduu laata kan jedhuun waanuma xiqqoo kanallee tolereet akka godhaa hin jirre immoo agarsiisa jirre jechuudha. Akka obsa qabaachaa hin jirre agarsiisa jechuudha. Kuni walumaa galatti biyya sana impaayera sana akkuma jirutti jiraachisuudhaaf gaaffiin faallaa sanaa ta'e akka as keessatti keessumsiifamuu hin qabneef sirriitti jala muranii addunyaan immoo marii araaraa jedhee dhiibbaa godhaa jira waan ta'eef mariin araaraa addunyaan itti amantu laalamma dubbii jabduun kaasaa jira. Marii araaraa kan addunyaan itti amantu qaama sadaffaa niwutiraal ta'e kan qaama idil addunyaa ta'e sadaffaa bakka bu'ee dhufee uummata biyya kanaa wal dhabee jiru jechuun humnoota siyaasaa biyya kana keessatti wal dhabanii jiran araarsuu akka hin dhugoomne gochuudhaaf dursanii waan kijibaa waan artifishaal ta'e akkasii kana tolchanii kunoo marii araaraa geggeessaa jirra maqaa marii araaraatiin nutti hin dhufinaa jedhanii warra dhihaa ofirraa dhiibuudhaaf jechuudha. Gartee amma dhiibbaa jabaatu alarraa dhufaa jira. Biyya kana keessatti nagaa buusuudhaan malee karaa nagaadhaan malee furmaanni hin dhufu kan jedhu dursamee dubbatamaa jira waan ta'eef alarraa dhiibbaan guddaan akkasii dhufaara waan ta'eef dhiibbaa kana ofirraa dafanii dhiibuudhaaf akka ittiin dhufne gochuudhaaf maal gochuutu irra ture jechuudha. Waan sana fakkaatu garuu keessi isaa kijiba ta'e kan aangoo isaanii achirratti isaaniif eegu koomishinii akkasii kana tolchanii as baasuudha jechuudha. Amma kanaaf agartee kuni laayif seevarii isaaniiti. Lubbuu isaanii baraarrachuudhaaf waan tottolchanii as baasaa jiranudha malee waan rakkoo biyya kanaa furuu danda'u kan mormituun achi keessatti sagalee cimaa qabaate yookiin immoo gaaffii isatti dhagahame of amantaadhaan dubbatee nagaan illee bahuu miti yoo dubbate tarii hidhamuu danda'a ajjeefamuus danda'a jechuudha yoo macarraa waltajjii sanarra dhufee dubbate jechuudha. Kanaafuu haala qaamni sadaffaa idil addunyaa hin jirre keessatti kan biltsiginnaan ofii isaatii tolfatee koomishinii mataa ofii tolfatee araaran geggeessa jedhu kana uummanni abdiidhaan waan irraa eegu qaba jedhee hin yaaduun akka mataa kootiitti. Maaliif jennaan biltsiginnaa jechuun isa waggaa 3 kana biknu jira keenya. Yeroo adda addaatti nama keenya ajjeesaa jabaa keenya hunda guuree mana hidhaatti naqaa gaaffii Oromoo suutuma suutaan waggaarraa waggaatti dhidhima godhaa kan dhufee as ga'e waan ta'eef ammas diraamaa akkasiitiin yeroo isaan dhufan akkuma kaleessa mircaa boordiin kaleessa Birtukaan Miidhagsaafaa jedhaniitti muudan suni mircaa boordii dhugaa ta'aa laata jedhamee eegamaa ture sanatti
Kanas akkasumatti eegaa jirra yoo ta'e dogoggoraa dafnee biraa deebi'uu qabna kan jedhu ergaan isaa. Egaa kana keessatti ammas gaaffii warri nafxanyaadhaa kaasanii biraas ni kaasu isin fiduudhaafi eenyu faati hirmaata as keessatti gaaffii jedhu kaasanii namoonni 4 wayii jechuudha. Paarlaamaa guyyaa 2 oole keessatti dura guyyaa 2 dura walgahii gaggeeffate keessatti በሀገራዊ ምክክሩ ላይ እነማን ተሳታፊዎች ይሆናሉ ከንጀዱ ያደው ጉዳይ ሳኒት ተየረችሉ ላልጋ ዋና ሬፉ ጀደሰነ hankuኑ ከንሳኒቲ ሼዱ መከነዩሞ ቁንጥራዱ መጥቆ ተኮን ወሪ ኦሮሞፋ ወሪ ትግራይፋ ኬስ ሴነኒ ቻሌንጅ ነው ጎዱ ጀደኒ ዋን ሶዳተን ኦፍ ጀቻ ከነረቱ ነምኒ ብራ ዱፉን ቀቡ ቲፒኤልኤፍ ፈከኛ ህርማቾን ቀቡ ደኒ አፋን ባሰኒ ዱበተኒ ቀብሶን ኦሮሞስ ወሪ ኦሮሞን ከኛ መነይዳ ጅረኑስ kan bosona jiranus asirratti hirmaachuu kan qabne jala muranii itti maa jiran jechuudha qaama mootummaatti nu waxxabachuu qaba kun dirreen kan keenya qofa filmaata inni kaleessa taphannee mo'annee injifanneerra warra hundumaa hiinee ofii keenya kophaa taphannee mo'anneerra waan ta'eef ammas aangoo keenyatti nu jalaan dhufina jarri kun shibbirtenyaadha warri nuun faallessu mooraan qabsoo Oromoo mooraan qabsoo Tigraay shibbirtenyaadha waan ta'eef as keessatti nutti hin fidinaa kan jedhuuni hidda kaasanii falmachaa turan jechuudha. Akeekkachiisa walii kennani. Kana yoon gootan ta'e isin hin deeggarru mootummaa Abiyyi Ahmad iyyuu hin deeggarru nuti karaa mataa keenyaa deemna yoo kana gootan malee jara kana yoo nurraa qabdan malee kan jedhu. Kaleessas Jawaar fa'aa akkatti hiisisan yaadannaa baay'een keenya jaratu haala kanaan yoo Jawaar fa'aa hidhame malee waliin hojjechuu hin dandeenyu jedhanii namicha doorsisan Abiyyi Ahmadiin jechuudha. Abiyyis fedhiinsaa aangoodha waan ta'eef nama ajjeesee hidhee aangoodhuma irra jiraachuudha qofa abjuun isaa waan ta'eef gaafiin isaatiif yookiin immoo ilaalchi isaaniif immoo aannaniif garaadha waliif waan ta'eef waan wal didan tokko waan hin qabneef jecha carraan Oromoo irra mana hidhaatiif bosona ta'ee carraan nafxanyootaa immoo masaraa ta'ee jechuudha. Kana akkanatti kan dhufe carraan waggaa 3 kana keessa nu jalaa jal'ate kun jechuudha. Ammas maqaa araaraatiin koomishinii kijibaa tolfatan kun bifa kanaan diraamaan ammas as bahuu deemaa jira. Kana guyyoota as deeman kana keessatti waan dhagahuu deemnu paarlaamaatti dhiyaate jedhamee yerootti odeeffamu fa'aa arguu deemna. Waan as deemaa jiru waan jajjabaadha. Kanaafuu wanta nama dubbii kana asirratti kaasaa jiruu fi namoonni tokko tarii gaaffii kaasuu dandeessu ta'a. Maaliif yeroo kanatti waan jijjedhu tokko namni kaasuu malu yoo jiraate deebiin namoota akkasiif qabu maalinni bilchiginnaadhaan waggaa 3 guutuu gowwoomfamneerra. Yaanni araaraa amma bareedu mataa irratti jalqaba yeroon isin eegalu sana dudubbadhe sun kana silaa ni deeggaratu dhugaa ta'e jedhe sun utuu waggaa 3 arraati ta'e an harka 2 qabaa harka 12 tun qabaa harka 12 baasaaf jechuudha deeggarsa. Waan nagaatti nama geessu namni jibbu jira. Jaallannee miti qabsoorra bara kana hunda kan jiraanne miti. Nama wayii jibbaa murna siyaasaa wayii lafumaa kaanee jibbineeti miti mirga keenya dhiibame jenneeti malee. Mirga keenya dhiibame harka keessan nurraa kaasaa. Biyya kana keessatti wal qixxummaan jiraannaadha malee nuti darbinee nama biraa cunqursinaas miti gaaffiin keenya. Kanaaf odoo dhuguma qaama walaba bilchiginnaa waggaa 3 utuu bilchiginnaan hin dhalatin dura bilchiginnaa yeroo jedhamu bineensi nyaate poolitikaa Itoophiyaa. Kanaaf 2018 yeroo itti humnoonni siyaasaa Oromoos humna gahaa qaban dubbatanii dhageessisuu qaban mirga bal'aa olii gad deemanii uummata isaanii qunnamuudhaa qaban odoo hin hidhamin odoo namni keenya ajjeefamin dura otoo ta'e afuura firummaa yeroo sana xiqqoo urgaa turte nutti fakkaate nutti urgaa turte sana keessatti utuu ta'e kun waan deeggaruu miti sa'aa 24 hirriba keenya jireenya keenya hunda wareegnee irratti hojjennee milkeessinu jechuudha. Because qabsoo keenya galii dhaqqabaa jira waan ta'eef. Yeroo sana kadhannee dadhabne yaadattu yoo ta'e namoonni yeroo sana sooshaal miidiyaa irra jirtan warri amma mana hidhaa jiran Jawaar Baqqaleen Gammachuu Ayyaanaa miidiyaa adda addaa irratti dhiyaatan yeroo dubbataa turan Jaaldaawud Ibsaa Dr. Profeesar Mararaa Guddinaa nutis aktivistoonni sooshaal miidiyaaf meenistriim miidiyaa hunda irratti baanee amma daddaffiidhaan waan kana karaa qabsiisuu barbaachisa. Araarri biyyoolessaa biyya kana keessatti ta'uu qaba jechaa turre jechuudha. Look amma koomishiniin amma ijaarame kun beeka araara miti kan inni jedhu beeka. Dubbii kana jala muraa hubadha. Araara jechuuf maree jechuun waan adda addaatti gaddas OMN irratti kaaseen ture.
Maree jechuun namoota waliigaltee qabantu dhimma ta'e wayii tokko irratti yaada qabatamaa yaada tokkicha qabachuudhaaf jecha waliin mari'ata. Akka afaan Oromootti. Mikikkir jedha bara Amaariyaadhaan. Agaraawii mikikkir agaraawii mikikkir. Mikikkir yookiin marii jechuun araara yookiin irq jechuurraa adda adda jechuudha. Adda adda. Kanaaf amma wanni godhamaa jiru warra wal fakkaatutu waliin mari'ataa jira. Warra wal fakkaatutu waliin mari'ataa jira. Warri yaadaan waliin fakkaanne walitti dhufee araaramaa jira miti jechuudha. Araara dubbataara. Araaraaf gattaa'aara jechuudha miti. Araara amma kun kan barbaannu nuti. Araara biyya kana fura malee marii warri aangoorra jiru qofti wal waamee geggeeffatu miti. TPLFs dhufee adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo, KFO'n ilmaan Oromoo qaqqaaliin mana hidhaa jiranuuf baqatanii bakka adda addaa dhokatanii jiran hundi gabbahanii mirgi nageenya isaanii eegame qaamni sadaffaa addunyaadhaa irratti argame araara geggeeffamutu biyya sana caba kana keessaa baasuu danda'a. Ta'uu baannaan ofirratti lubbuu ofiitiin ammas diraamaa taphachaa jiru jechuudha jarri kun. Kanaafuu mareedhaaf araara gidduuyyuu garaagarummaa guddaa jira. Isaan amma araara waan jedhamu kaasaan jiranu namni wal loleen jiru jechuudha. Isaan biratti fakkaata. Garuu immoo rakkoon biyya keessa jira jechaa jiranii waan sana adbiit godhaatuma immoo marii jedhamu jechuudha. Mariin kun dura namni wal dhabe walitti araaramuu qaba. Inni hidhee fi inni hidhame walitti araaramuu danda'u qaba. Inni ajjeesee fi inni ajjeefame warra irraa ajjeefame walitti araaramuu danda'u qaba. Araarri sun hin ta'ammoo hin ta'uun waan biraati. Carraa sana barbaanna nuti. Waltajjii sana barbaanna nuti. Justice deebi'uu qaba bakkatti haqummaan deebi'uu qaba. Warri nama ajjeesu yakka isaanii gaafatamuu danda'uu qaban. Abbaa ajjeese qaamni ajaja kenne hundi seeratti dhiyaachuu danda'uu qaba. Kan hidhame maaliif akka hidhame waggaa tokko ol waggaa 2-3 kan hidhamaa jiru badiinsaa maal akka ta'e hidhame beekame mootummaarraa beenyaa fudhachuu qaba jechuudha. Jawaarfaa maaliif hidhaman? Badiidhuma dhugumatti balleessaniiti dhuguma teeroristii ta'aniiti. Bor kan hiikamanu yoo ta'e maaliif kaleessa hidhamanii bor hiikamanii kan jedhu gaaffiin deebii argachuu qaba jechuudha. Lubbuun namaa bar biyya faranjii kana keessatti sa'a 2 poolisiin seera malee yoo to'annaa jala si oolche dogoggora ta'uu hidhamu qabamuun kan kee dogoggora ta'uun baramnaan beenyaa yoo xiqqaate ji'a tokko ol si gahu si kaffala jechuudha. Waan guyyaa 2 itti luus goote sana. Waggaa tokko si hidhe taanaan waan jireenya keetiif si gahu maallaqa jireenya keetiif si gahu waggaa tokko dogoggoraan si hidhan ta'uun mirkanoofnaan jechuudha. Sii kennu mirga jechuun akkasi. Ilmi namaa biyyatti mirga qabu keessatti akkasi. Mootummaan mirga uummataa eegu akkasi. Kun waggaa meeqa guutuu nama hiitee gaafa ofii barbaadde diraamaatti tolchuudhaaf gadi baastu yeroo baasanus kaayyoon isaan baasanii maali gaaffiin jedhu deebii argachuu qaba jechuudha. Lubbuu nama keenyaas waan kaleessaarraan barannu taanaan nuti warra bara baraan du'aaf tollee jechuudha. Du'aaf toluu hin qabnu yeroo hunda. Kana mata duree biraati iddoo biraatti itti deebina. Walumaa galatti garuu marii nama jedhamu kun kan silaa milkaa'uu danda'u 2018 irratti yerootti humnoonni siyaasaa Oromoodhaa ammallee gateettii gaarii qaban yerootti sirna aangoorra jirtuun sodaataman kabajaman yerootti fuulatti wal dura ta'anii ija keessa wal laalaa waliin haasa'uu danda'an sanatti yerootti humna ittisaa humna maarree jedhaniitti nama doorsisuun ammallee harka hin jirre sanatti gaafas baay'ee milkaa'aa ture. Maaliif gaafas didanii har'a waan kana gadi baasan jedhaati gaafadha. Akka inni milkaa'u waan hin barbaanneef gaafa sana gadi baasuu didan. Malee koomishinii kana bar dhaabuun gaafas milkaa'aa ture. Har'a yeroo kanatti maaliif barbaadan? Humna isaanii cabsineerra kana booda qawweedhaan waan hundumaa murteessina waan ta'eef diraamaa irratti tolchinee akka ofii barbaadan xumuruu dandeenya jedhanii waan of amansiisaniif bifa kanaan yeroo kanatti gabbaan. Well, anytime yeroo fedhetti haa ta'u waan araaraa waan mariisa ta'u uma fedhe haa ta'u dubbachuun this is positive. Yoo milkaa'aa ta'e diraamaan irratti tolchuudhaaf taanaan garuu isa gubbaa isaa damma dibanii keessi isaa summii ta'e caljenneetuma dunuunfanneen liqimsinu jechuudha. Uummanni keenya kana beekuu qaba. Madaa kaleessarraan barannu taanaan kufaatii kaleessa boolla kaleessatti kufnee cabne sanarraa hin barannu taanaan boolla lammaffaatti kufna taanaan boolla lamaa miti boolla 2,000 miliyoona 2tti kufaa jiraanna jechuudha. Amma lubbuun nu keessa jirtu akka sabaatti. Kanaafuu dogoggora kaleessarraa baruu qabna.
diraamaan irratti tolfamu adda addaatiin cabuu hin qabnu jechuudha. Kanaati jara keenya yaanni dokumentii kana ilaalchisee qabadhee dhufee kanuma waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Waa'ee dhimma biraatti yeroo biraa deebinaa nagaan naa jiraadha.